Ashamaa hordoftoota jaalleetu kan taataan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nagaan rabbii isinirraa jiraatu jechaati. Gara Itoophiyaa jechaa jirti jaalleetu boolee duuba egeenyee jirra keessa galuutti jirra. Egaa ka duuba eegadhiiseen jira Oromiyaa xiyyaa jechaatiin jira. Kan Oromiyaa teenya ga'uun jiru yartuu biyya baa'uu fi kan ga'uun jiru ijoollee biyya ormaa keessa jirtan rabbi kanaan siniin ga'u jechaati. Egaa guyyichi inni dheerata malee lubbula malee hin ga'ama. Egaa jabaadhaan isiniin jedha hiriyoottan koo biyya ormaa keessatti haftan hundumti keessanuu. Amma immoo ayyarii gubbaa jirra. Eessa akka jiru hin beeku. Bootaa isinitti himuudhaaf eessa akka jiru hin beeku. Ilaalaa dhugaa rabbii lafti waggaa gadi ilaalan baay'ee tokko nama baay'uma nama garama kan waan kun beeku ilaalaadha amma dhiyaannee jirra. Duraan ikkoo lafti kun hin mul'atu dhugaa argitameti viidiyoo keessatti warri asii ol hoggaa samii ilaalan akkasuma warri fakkaata. Gaafa immoo lafatti gadi dhiyaachaa dhufe biyya keenya gaafa galu akkas fakkaatti. Kinoo amma eessa akka geenye hin beeku. Garuu ayyariin dubbachaa jira. Kan ayyariin dubbachaa jiru saalentii godheetiin malee eessa akka geenye dubbataa jira. Akkas isiniin jedha obboleewwan kiyyaa. Bareeddiin isiniin jedha biyyi teenya. Ani garuu baay'ee natti tolee jira dhugaa dubbachuuf akka mataa gootiitti. Mee hordoftoota kiyyaanis gaadhu laataa jedheetti isinii waraabee akkas fakkaatti isiniin jedha yoo ayyariirra deeman. Ammaa Finfinnee gallee jirra natti fakkaata. Gara Adaamaa kana ta'ee eessa akka ta'e hin beeku. Finfinnee gallee jirra amma. Eenyuun dubbataa jirti. Akkas fakkaatti kinoo biyyi teenya yaa ijoollee Oromiyaan dhugaa rabbii. Yartuu biyya ofii kan ga'u hin jiru dhugaan isiniin jedha. Har'a boru hin jennaati biyya ormaa keessatti ibboo keessaa galaan isiniin jedha. Hin guutamu jiruun biyya ormaa nama fixxi malee ofiin dhumtu. Kana beekatii keessaa maladhaan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kana fakkaataa ofii keessatti suma hojjetama wanni kamiyyuu. Egaa amma buuf jirra badaan hafuu gadi dhiyaataa jiraan isiniin jedha. Yeroo bu'u baay'ee nama raasaa baay'ee nama sodaachisaa bu'uudhaaf jira. Sagalee guddaa kenna waggaa lafa dha'u bu'ee jira jechuudha amma kinoo'e fiigaa jira lafarraa. Kana fakkaatti Finfinnee booleen akkas fakkaatti keessumtuu deemameen dhumu kan waan kun beeku. Amma kana fagaatatti yaadne baay'ee fagaataa kunumtuu baay'ee zoore. Egaa kaa biyya abbaa keenyatti gallee jirra. Waan kamiyyuu yoo ta'e jechaati burraaqaa galle galata rabbii immoo waan hundumaa garaa kutatanii abdiidha biyya ofiitti yoo galan waan hundumtuu nama milkeessaa jabaadhaan isiniin jedha. Haalli qilleensaa baay'ee bareeda ture dhugaa dubbachuuf. Shaggaadhaan isiniin jedha kinoo ilaaladha ganama buune. Ganama sa'aatii lamatti buunetti fakkaata. Lamaaf waayina fakkaata yeroo buunu. Barii akka duubaatti sa'aatii 5 fi 40 kaane. Egaa kana fakkaataan isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Buunee jirra kinoo irraa argamuuf jirra naanna'ee dhaabbatuuf jira. Kana fakkaattiin bareeddu biyya ofii ijoollee. Magariisa qabdi, waan jiidhaa qabdi, waan jiidhaa magarsiti.
rabbi kanaa isiniin haa ga'u waan isiniin jedha hordoftoota kiyya warroonni biyya ormaa keessatti rakkachaa jirtan hundumti keessanuu gaarii malee hamaa isiniin argatinaan isiniin jedha milkaa galaa biyya abbaa keessanitti rabbi isinaa milkeessu isiniin jedha maatiin kiyya irra jiru amma arguudhaaf qaata muddame dhugaa rabbi qaata muddame maazariinis abbaan koosii ala jirani maatii kiyyaanis wal arge kinoo ifa gaariidhaan wal arge dhugaa rabbii baay'ee namatti tola maatiin ofii obboleewwan ofii gaaddoo kanatti si eeganii si mataan dhugaa gammachuu adda namatti dhaga'ama egaa kana fakkaata viidiyoo kanarraan dheeressu waan kanarraan jiru immoo siniin gaan siniin jedha hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti fayyaanaaf ta'a subscribe like share gochuu hin dagatinaa